Efraatu qabna malee hanga yoom akkanatti balbala isaanirra deemanii manarra gubanii beeladaa isaa gubanii daa'ima ajjeesan namoota xiyyiitti takkaan nama lama rufirraa rukutee deebisuu danda'udha. Wolokkeenira nan irraanfatin astamaari makonnonne anumatu anamipi Dostoti ke bakka jirtene keenya snaaka wechaarus video biraati walitti deemnee jirra video kanatti akka bawartan akka gammaddaa video guddaa sirraa qaba namoonni channel kana farata yoo jiraatan subscribe gochuun dagatana mallattoo notification tuqaachuu barbaada yaadoo qabaattan comment barreessaa gadumaatti nafaana tura tu gara video keenyaatiin darbin dura ummati keenya ummati walloo lola hamaa keessa jirachuudha akkuma social media irraa argitan gargaarsa hedduun godhamaa jira namooti miidhamaan gara hospitaala Adaamaatti geeffamaniiti kan isaan yaalamaa jiran ummata walloo yeroo kan lolli hamaa irratti geggeeffamu umna hidhattoota faannootiin jechuudha saniif ummati keenya walloo bira dhaabbachaa jira gargaarsaan maallaqaanii yaalchisuudhaan deeggarsa guddaa gochaa jira so lolli kuni buleera durumaa keedha kan yeroo lola turratti dhaawata waggaa yeroo lolli kuni inuma ka'a ummata keenya walloo irratti jechuudha qaama hidhateen qaama faannoo dheef waamuun hin ka'a lolli kuni ummati keenya rakkoo hamaa keessa jira namoota madaan bira dhaabbachuu namoota barbaadanii akkaawuntii iskiriin kana irratti argitanii gargaaruu dandeessu jechuun barbaada. Hanga yoom akkanatti balbala isaanirra deemanii manarra gubanii beeladaa isaa gubanii daa'ima ajjeesaniituma isaanii rafu jiru lafatti qabanii akkana godhan hin danda'amu kun kanaafuu falli jiru sadeen kana ammaaf immoo uummanni keenya gargaaruudha qaba kanuma jenna abshir jabaadha. Akkuma kan arsooti keenya hedduun naqaniiti kan isaan hospitaalatti jajjabeessaa jiran warra madaanii warra dhaaman jechuudha lolli kun haga yoona hin dhaabbatin jira qaama mootummaan haa ta'u qaama kam ilaallatu kaminiyyuu akka furmaatatti godhamu abdii guddaan qaba nama karaa eenyummaa isaa karaa lafa isaa karaa daangaa isaa karaa oromummaa isaatti dhufee yoomiyyuu harka kennatanii beekanii lolaan ofirraa hin deebisu garuu lola kana ofirraa deebisuu fi gargaarsa ni barbaadu gargaarsa hin qabanii maallaqaan meeshaan waan fayyaatiin haa ta'u waan hundumaatiin gargaarsa xiqqoo hanqina qabu saniif namooti walloo bira akka dhaabbatan akka gargaartan siniin jechuun barbaada. 15 ዓመት ልጅ በጥይት እንዲበስሎ እዚህ ህክምና እንኳን እዛ አጥቶ መንገድ ላይ የሞቱ እንደሚሆኑበት ይሄ ትክክል አይደለም በቃ ትክክል አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይሄ መቃወም አለበት this is not fair justice ያስፈልጋል ለነኚህ ሰዎች ማለት ነውና ይሄ በጣም ያማል ይሄ ያሙ ከልጄ ትንሽ ነው በእድሜ እንዲህ ሆኖ ስታዩ ደግሞ አትሺው በቃና ከባድ ነው በጣም ነው የሚከብደው በጣም yeroo fudhata yoo ja'ame ummata firraa akka ittisan humneessuu gargaaru hawaasni keenya kaachi jiruu firraa dorga nama qe'ee isaa dhufe namoota xiyyiitti takkaan nama lama rufirraa rukutee deebisuu danda'udha sun immoo faayidaan akka biyyattis faayidaa biyyas gargaara shiftoota kana ittisuufillee gama biraatiin mootummaafillee humnaa jechuudha kanaafuu yoo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan fiifuu biyyaanuu lolaa jiranii dadhabaman ummata isaan lolaniin kana akka ifirraa ittisan gargaaruu danda'u. Isali Asami yaada baay'ee bareedaa fi yaada jajjabina guddaa qabudha. Arsoota keenya hedduun naqanii gaafachaa jiru. Hospitaalatti namoota madaan hospitaala dhufanii jiranii Galaanaa, Hittiiqaa, Saalee arsoota hedduudha kan naqee gaafachaa jiru jechuudha. So mootummaa yoo waan kanatti furmaata gochuu dadhabee qaama uummata walloo guutummaa guututti durbaa dhiiraatu hin jedhin dubartiidha qarreedha qeeroodha sun jedhu hunda hidhachiiseennaan ummati kun daangaa isaa kabachiisee lafa isaa kabachiisee numa jiraata jechuudha. Tuli waaqoo xiqqoo maal hojjetaa? Mana gaara sin jedhu moo dhoqqee noo baara sin jedhu argaartani kunoo waraqata akka argaartee waan dubbaatu. Waraqata irratti maal hojjetu? Akkamitti akka karoora baasanii karoora sana immoo hojjetti jijjiiranii shaakalaadha waraqata irratti taa'e. Karoora baastee maal goota? Karoora baastee maal goota hojjetti jijjiira. Hojiitti jijjiirtee hoo? Karoora hojjetti gaafa jijjiiramu biyyoo nyaadhu sin jedhaa maal gaafa taate? Isha ta'u akkamitti hojiitti jijjiiru? Akkamitti jijjiiru karoora. Karoora filaan. Kot! Si wayyanaa battu! Barsiisaa Mokonnon. Yefraakshinichi! Wolokkeenira! Nan irraanfatin astamaari Mokonnon neñ! Don't forget! Don't forget! Himbaatu na jala! Where is Madosha? Madosha!
Mere madoshan. Abe teacher kuno dubbisa irra jira. Dhugaadhaa hin qotta. Jedes mali. Tagasit. Maal kun? Ani teacher. Maal fuuta bakkeedha? Bishaan kun Akkati bishaan guratte beeka. Dhaabadhu yeroon sin jiru dhaabattu. na dhoftu reen sodaattu. Safuura abboo. Maal kun ijoon? Nama nannaan ta'a. Nama dhoftu. Dhugaa? Dhugaa ananii dhiyoo kana dhofteen turte. Nama reeti. Yazan bilfit. Nannaa madosha naman. Rakkinoo. Dhugaa? Maaf boossare. Sinna dhofnaan amboo ayira. Boloqqee dhiiraa ijoolleen nyaataaf waaman ergaana seetee diddeedhaan. Safuura abboo. Kunoola. Kana dhugeedheen. Ala waaqoo. Maaliifan sidhaan? Nan gogeenu ituun sin duukaa iyyuu siifadheen fiigaan ho'uudha ho. Faayin weeter jedhama. Beeksisa ajaa'ibaa dhugaa. Beeksisa ajaa'ibaa dhugaa. TikTokii yookiin sooshaal miidiyaa kanarraa namoota baay'ee jaalladhu. Kontentii mataa isaanii, kontentii ajaa'ibaa kan namooti qabatanii sooshaal miidiyaa kanarraa hojjetanii Astamaariin mokonnan jechuudha. Dhugaa mucaan kun nama dandeettii guddaa qabu dandeessa baay'een ajaa'ibsiifadha. Nama hedduu bohaarsa dandeettii guddaa nama qabudha. Sooshaal miidiyaa irraa namoota waan sirrii kontentii mataa isaanii qabatanii dhufanii hojjetan keessaa nama tokkodha mucaan kun. Aizo. Aiba. Aizo. Obboleessa koo haadhoo koo nus akkasuma nu godhe abbee bara eebbifamne baane ay barumsa Aizo Ayo Azri, lamma sadan tokko dannari akkasuma rakkoo nama raanfachiisa. Dhiphina raanfattaa gammadda miira bashannanaa keessa galtachuudha. Isa eebbifamee gaddurra si wayya. Isa eebbifamee maratee taa'ee yaada guurir. Ta'uun oolu maaliif aansu malatti fakkaata garuu kan jechuun laam adda baasuu barbaade beektaa? Jilba keessanitti nan kubeera harree tokko gaafadhee beekmanii ijoollee warra kana tarree qabaatee naarree fiidhaan isaantu yaabbate malee akka yaabadheen beeku warreena. Yeroo yaabe maachuun amma qoy suma gurraachi maka keessatti beektaa? Ani maal ijoollee Imboon kadhatu imboon qoy maani beektaa? Arreen garuu hunduu amma garaadhaa baateedhaan irra teenyaan asuma fakkaata gurraacha maka keessatti immoo kan dhiisi bakka dhiisiti dhiisi adda baafna dhiisi. Wayyo adda baasaa malee dhugaa akka kanaatti naakutu. Waan hafe sin gaddisiistu mucaan kun sin gaddisiisu. Harree yaabdettee boosistaa mucaa xinnoo. Sumatu yaabe taayoona. Gaariidha. Farsoonas jira. Kun immoo humna farsoon qabudha. Paawarii farsoon qabu. Maal? Maal? Qarshii hin qabu maalitti godha barattuudha. Atiyo? Hin qaban. Qabdu? Eenyu balleesse? Eenyu balleesse? Eenyu balleesse yoo? Ani qarshii qabadhee hin beeku.
Kam jira kaballe? Maal? Qarshii miti eessaa fi nan Durbi baadiyaa hin qabdiidhaan. Ciiti baay'ee odaga'u hin qabdii keessattuu durbi ammaa garaa haadhaa keessattuu hin qabdiidhu. maal? Birrii. Birrii eessaa fidii durbi garaadhaa ishee keessatti birrii eessaa fidii maal jechaa jirtati? Nuuf galaan jiru. Eshi. Hin qabdu jechuudha hin qabdu. Maal jechaa jiru? Yoo eshi hin qabdanii yoon balleessa. Maal jechaa? Nuuf galaan jiru. Maallaqa qabnee nuuf hin balleessine. Nuti barattoota sii galee barattoota nuti. Barattoota. Achitti hin beektan ijoollee namaan waliin beektan jechuudha. Hin beekna malee. Baay'ee. Amma waan kun afgaafiidha piraankiin fakkaata. Ijoolleen durba ituma beekanii nu azaagaa malee qabdaa hin qabdu yaada isaanii garummaatti adeemaa jira. Garuu ijoolleen kunis beekaadha akka fanii ta'utti. Ni beeku jechuudha ijoolleen sunis. Niitii lamatu buna danfifatanii taa'anii walitti muggutu. Jaarsi koo gowwaadha jetti isheen tokko. Gowwaan akka jaarsi kiyyaa takkumaa lafa kanarra hin jiru jedhe. Wuy ati hin beekne malee kan kiyya too argite immoo kiyya kan kee harka 10 caalaa gowwaadha jetteen. Amma akkamuu yeree jedhanii mee gowwuma dhirsa kiyyaan si garsiisa jetteeti yaamtee sahaanii miila qabu tokko beeytu. Kuuraa jedhama sahaaniin kun miila qaba. Miilli isaa sahaanii fakkaatti jalli ishee kan ittiin ejjattu sun. Dhaqii zayitii bitii jettee sahaanii itti kennite birrii 10 itti kennite. Zayitiin sahaanii guutu birrii 5. Kanaaf iyyuu geessee zayitii naa buusii jedha abbaa suuqiitiin. Itti buuseeti kan birrii 5 itti buusee naan sahaaniin guute. Guutee naan eessattiin sii buusaree jennaan gadi garagalchee. Garanatti dhaabuuti jedheen amma miila isheettis guutteefi amma eeganni guute immoo isa immoo garagalchee qadaaddatee fudhatee hoggaa dhufu zayitiin sahaanii keessa hin jiru. Ilaa kunoo jaarsi koo kana fakkaataa beekii jettiin. Ishiin immoo kakiyyan si garsiisaa jetteeti midhaan quunnaa 2 mataarra keessee dhaqee amma daaksisii kottuu jettee laga baaburaatti ergite. Namichi laga baaburaa dhaqeeti taraa eegaa midhaan geesse sana boraafatee achumatti rafe. Isheen immoo duukaa dhattee bishaan oo'iftee mataarraa haaddee nyaaras irraa haaddeetti deebitee galte. Amma gaafa taraan baaburaa ga'uu hirribaa kaasanii aboo daakkadhu jedhanii ni daakkatee midhaan baatee fide mana. Gaafa fiduu balbala irra ga'ee itti balbala rukutee jennaan gadi baatee maal barbaadda eenyu ati jettiin niitiin. Ndee maalee siitu baabura daaksisii jedhee na ergee miti jennaan. Ndee hin maraatti moo ani eessattiin si beeka jettee daawwitii fiddeetii dura qabdee mee ifilaali amma dhuguma manni kun kan keeti ati dhuguma addana manni kee jettee hoggaa dura qabdu mataan haadame nyaarri irra hin jiru namichi of wallaale dhaabbatee laaleetii manni kunis kanuma kiyyaa jedhe atis niitiyuma kiyyaa anumatu ana miti. Anumatu ana miti malee atis niitii keenya manni kunis kanuma kiyyaa. Dr. Gammachuu hedduu sin jaallanna. Hordoftoota kiyyaa oduu siif qadde kana fakkaataa akkatti bohaartan oduu guddaan sirra qaba. Namoonni gammaatu subscribe godhina daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada. Yaada qabaattan komentii barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti deemnutti nagaan tura.